gudoomiyaha golaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan iyo mid kamid ah madax dhaqameedka Oromada wixii hadda Irumbiya orma maal jirenya jadu hangambe ku akra biyen siniratin daddaw gafa akra jachuda hangambe ku nitifida da sher gola biranaagi alikisani nitima Soomaaliday dhageysada abiyi down madi kartan abiyi wuxuu maamulaya dadka Itoobiya uu maamulaya abi amma haydir fadha ya halay ku sheekaray Soomaali haya goorma aad Oroma keentay inaad dad la tirsato goormo aad keentay aad Oroma inaad dad la tirsato haya wadgeliyadu ay wada xajin waxaan aad iyo aad uga hadalay Somaliland iyo Itoobiya mustaqbalka dambe أنو ردي بتجرتي ميدان سيناتشتر الرجيستان أسينو دكابا جتة أكخاته سومالين تسجله تاتوش وإنه تراسو جروف سينيقل ناتي جروف سجله أتي أسيل اللبدو أتشسي دفتة أكاتي أتشتي خنورمو دا لكي ورمو متجتة فالمتيو خاتشتي سلاح فيفتو فصونتين ومن خيس النبيل جرا خنو الله خين جرا ولين جرا يو إسناتشي ميتان خنا يو أسمينه يو إسناتشي سامتا يو خنا أسيس سامنه إسني بريدا نوتيس أكخراسن نوفو جرتني أكسين نونكاسين أجنة خواجي مرميقون كابيني نوتي سنير رابر بادو نوتو كنجرو نجيني ومدة خينيا خيسة يو نيجا من نجيني ومدة خيسة نتنيجا مو غافات جتة غافا نمني أتي الله في سكين خنو نجنا جرا من خيسان ككنا بخينان تيسان تكنا جتة تلقاو يقل تيجو ورين أبا مخينا سني أبان سخيسة جرو خيسة قالي سيتا جتو سوا بخيسانين سوا سومالنا تنما ميتون نمني خينيا أسيم ميدا مفتيما واني أكنا نور هذا بتوجه سجله سومالنا تابشني تيتو مالك تيجي سلة ورمون فرق ما نحتاج لو كان في تمن كيسانو نم مكايسي كذا خراب بيوصل بيته أبصر خراب بيوصل بيته ربي أبصر رابطني تسقبا لالي isi warre gaafi Oromo jiraachuuf dhabuudha jaanit qollafan kun gaafi Oromo jiraachuuf dhabu miti Oromo jiraachuuf dhabu khaalika guddaa fi rabbi tokko qofarraa eeggatti isaa jiraachisa isaatu ajjeesas Oromoon nama taate gobbaatee galtee diinii fi diinagdee keessa siyaasaa fi hawaasummaa keessa hunda keessatti qooda fudhattee nama taatee bobbaatee galuudha malee nin du'uu fi jiraachuu qofaa yoo jettee harka kannattee hidhannoo sammuutii fi hidhannoo mudhiitti siikattee galtee nagayaan jiraachuu jechuudha akka namni siinjee rakaa lama namaa salaattee guyyatti akkas jechuudha miti gaafin Oromoo tanaa miti Oromoon nama namooma qabdu saniin waan tokko waan mootummaan lamee wal gaafatteef hawaasni keenya maqaa dha'amuun qabu yoo Soomaaliyaa keessatti namni waatee biyya teenya keessatti namni waata ammaan tanaa kana waataa jira namni balaan amma isaan Soomaaliyaan achitti uummata keenya irra geessaa jirtu Oromiyaa keessatti Oromiyaa bahaa keessatti irra geessaa jirtu soonumti akkanatti gabbaanee sagaleenis itti himuun namni wal fixaa jira isinis waan hedduu tokko Itoophiyaa irraa argattanii kuduraa fi muduraa Itoophiyaa irraa argattanii bishaan Itoophiyaa irraa argattanii isin Soomaaliyaa tana keessan beektan bishaan ittiin jiraatu Soomaaliyaan guutuun ittiin jiraatu kan Itoophiyaa irraa gasseenuuf yoo hasan hidhatan jechuun jireenyi Soomaaliyaa hundi goggogu jechuudha so wanni isiin itti qabdu dantaa dilata akkatti qabdi ammoo itti himachuu hin beeynu waan ta'eef waan keenya lakkooyinee harkaan qabnu waan ta'eef wanni nuti dantaan Soomaaliyaan nurraa argattu nuuf lakkaa'amtuu miti waan ta'eef akka itti himnu hin beeynu waan ta'eef hedduu nurra dhaadachuu malee nu sodaachisuu takkaan baratin jechuudha. Itti nu dhaadachuu malee takkaatti dhaadachuu hin baratin jechuudha. Yeroo hunda nuti booya qofa yoo haasofne yoo nama Oromoon guututti dhibba baatee rakaa lama yoo salaatteef rabbi dhiisteetu isaaniif sindiisan Soomaaliyaan. Amala saani. Adachaa waloon sindiisan. Akkamitti sindiisan dhageeffatu dantaateen siima. Akkamitti sindiisan telefoona kee harkaa qabdu. Kooministi itti hojii wal quba qabaadhu. Lamaa sadee walitti dhiyaatan wal quba qabaadha. Bakka jiraatanitti wal quba qabaatu. Namni kun namaa wajjin hariiroo qabaa asi beekani. Namaa wajjin qubataa asi beekani. Yoo nuti asii waa goone namni biroo ni dhagayaa asi beekani. Yoo nuti asii waa goone itti gaafatamummaa jala ni gallaa kooministii wajjin jira nama isaatti wajjin walitti hidhata qabaa asi beekani. Yeroo kana lubbuun teessi baati. Yoon kaan ammoo jasbaaf sodaatee akkuma ofirraa nam tokko hin beeku anumaatis hin beeku nama tokko wajjin gogodin kun namuun qabu maarra jennaan shidinqii. Hayyee burqaa wanta kun dubbachuu barbaadiyanii waan ati amma jette kanarratti gamta kun sirriidha gamta kun gizee ilaalu maaltu jira seete nuti isinis uummata jechuun Soomaaliyaan nu keessas ni jirti yoo achi
ummatni keessan nu bira jira meeshaan kun makiinaan teessan tana manni teessan anis nuti akkana goona yoo ka jennu ta'e Soomaaliin tun akka Oromooti miti jaan ummata mootummaan isaaniitu shanyiidhaan jira jaan biyya sanitti ummata shanyiidhaan ifiifuu shanyiidhaan hiriira walitti bahuu jaan saniifuu nuti akkana jennee fi jarri isaan jaan sun jara isaan walala qabaatanis ta'uu danda'a jara isaan shanyiidhaan walalus ta'uu danda'a akkana yoo jenne ummata keenya kan biyya achi keessa jirutti rakkoo guddisnee akka ammas rakkoon tun akka babal'attu Somaalee fi Oromoon ammas waraana akka walitti lakkaawwattu hin godhamu wanni amma teete kun yoo laallu gam tokko waa xiqqaa miti jeeti. Nyaawani dhaamsa Somaalee keessaan turee akka gaariitti nattaan beeka. Ganda isaan qubatanii fi gosa isaan qubatanii fi siyaasa isaaniitii fi akkamitti akka dalagatan akkamitti akka jiraatan takka takkaaniin beeka jechuudha. Bakkiin ani Somaaliyaa tana keessan dhaabbatiin hin jirtu qaceellottiin keessa deeme beeka. Dalagaafis deeme, ijoollummaa tiyyaanis keessa deeme, taaribaanis keessa deeme, jiruu fi jireenyaafis keessa deeme, bitee gurguree irraa galuudhaafis keessa deeme jechuudha. Dhalataa baabbileeti waan ta'eef qaceellottiin beeka keessa isaanii akka gaariittiin bobbee gala akka gaariittiin keessa beeka. Walumaa galatti waan ani keessa jechuu fedhan isiniin Somaaleen yoo nam tokko qofa taatee tokkicha ija jabaatu tokkicha firraa dubbatu taateewu si ajjeesuuf si waasi godhuuf sitti hin jarjaran. Amala isaaniitti Somaaleen amala gurraalee Keeniyaa qabdi. Toggaa ati dhooyte yoo lafa qabatte mataa namni hundi dhufeetuma si dha'uu sirra baratu. Somaaleen akkas jajji xiyyaani Somaaleen arrabsan jechuu xiyyaa miti asirra baanee humnaan akkasin goonaa uummata akkasii jaan jechuu xiyyaa miti. Itti himu jechuun dantaan nama hundaa akka jirtu namni hundi akka wal keessa qubatu yoo arra achi miidhaa geesse miidhaan akka isarras geessu diinagdee walirraa wal dabarfachuuf mootummaan deemus duraanuu akka walii kannaa turan nuti akka nuun galchine didus hayyamus akka aan hin dandeenye ammoo hawaasummaadhaan uummanni ati saamtu san doolaara 100 namni qabu ganda keessan jiru miskiinaa jira biyya teenya keessa immoo nama miliyeena qabu jira ha dhufee saamamu akka qalee isaa Tigreen seef gootee namni keenya achi miidhame haasii immoo kan nam tokko miidhamne nagaan isinii galu sanii miti arra Oromoon akkuma ati arra biyya tee keessa jirtu biyya sii keessa nagaan jiraachuus feeti nagaan wajjin uummata jiraatu saniif isin seef gootee waliin jiraatti malee namni biroo qaamni biroo ka dhufee si eegun jiru kaati gumbootti kan nuti Oromoo obboleessi keeti kanaatu achitti si eegu jira yoo ati asin miidhachiin miidhamtaa warreen siyaasaa qaamni warreen akka amma obboleetti eenyutti dubbatte Nasraa Gursumti dubbatte sani afaan Somaaleetuun beektu akkatti namni dubbatu miti aarte nama aaree gabbeetu udduubanii yoo nama jeefti si jeefna ati si wanni ati fiddu hin jirtu hajujjuu kuni nama lama ka walitti dhaadatu ta'a malee isiin mootummatti hin beekan atiitu aktivistii beeka malee isaan uummattuu hin beekan atiitu artistii beeka malee isaan uummattuu hin beekan jechuudha namuma tokko ka dubbate so isiin namtittiin takka ta dubbatte arra guutuu ol bee namni yaada kanatu Nasruma Gursum duraadhaa maal jechuu ammas laali namni waa beeku namni waa haasa'u namni siyaasa isaanii keessa seenee nama irra jaaraa ifiifis afaan Somaalee nama beekullee jaaraa sochoosaa jiru akka Hamzaa Sheekh Jaabir fa'aadha. Mucaan tokkollee Shiimee Kajaaniin fa'a ijoolleen hedduu jira jechuudha irratti daraaraa fa'a ana fa'a namoota hedduu kanaan irratti hojjechaa jirra jechuudha. Namoonni keessa taa'ee warreen mootummaa keessa jiran keessa taa'ee hojii waan kana gaggeessuu fi arraba osoo hin ta'in tasgabbii yaadullee ni jiran jechuudha akka xiyyaa Booranaa Kajaan tokko fa'aa hedduun tokko jira warreen uummata kana jidduu deemanii uummata kanaaf nageenya ittiin akkamitti akka bu'uufe akkamitti dantaan isaanii ta'u karameen qaawa kam yoo agarsiifne isaan kana bira kabajaa harkannata jettu warreen irratti dalagu jiru. Ammoo ati namuma dubbate hundaan narraa usaa jaanii isinis keessa seeninaa jaanii yoo usaa oolle sindiisan usaa oollullee sindiisan ammoo yoo dubbanne kabajaadhaan wal quba qabnaa nuti namachitti jeeftan nuu lakkaa'amaadha namni jeeftan nuu saamamaadha nama kabaltanillee irraa kabalamuun keenya oolamu beekadhaa gaafa jenneen uummata nu keessa jiruunis gaafa kakaafnee sagalee uummata kanaa ta'a miidhaan isinirra gahuu to'an ooltu abadan quba qabaadhaa yoo ati jetteen nama si keessa taa'ee Dirree Dhawaa keessa taa'ee Baabbilee keessa taa'ee Gursum keessa taa'ee Cinaasar keessa taa'ee Harargee kana keessa taa'ee Finfinnee keessa taa'ee sagalee sirra taa'aa jiru si abaaraa jiru duu qaban baasu qaban siin jechaa jiru kanaatiitu gara galee siif sagalee ta'a jechuudha warri arraan tana sirra duulaa jiru wallee Oromoo irra duulaa jiru.